Maalo dhangaggaa'oo dhabdummaani nuunoo saamnee buluuf ka'umnaani. Hojii dhabaa nana asuma dhaabbattaa beemayyuu. Hojii dhabaa maaliiti? Hidhameen jira mani dhamaadha. Eessa keessa hidhamee? Kunoo harki koo hidhamaadha miti. Eessa hidhamee? Poolisoota inni hidhee deeme. Eessa deeman? Kunoo asii buna dhugaa jiru. Fiideen baatu reefi maal? Maalin fiigee baa maniidhaan nagaara. Antaalee. Maayini dorgomtee argattee filannoo kee fakkaatu? Guyyaatti sadii nyaattaa machi. Eessa? Antaalee mana hidhaati hoo. Poostaayi. Asii tokko nyaachuu dadhabne achi sadii ennaan inni antaalee. Anuma akkamitti hidhamareen itti hidhaman si biraan jiru kan biraan? Mutokkitti iseeyyuu gubboo kaffalee hin argadde hin jiroodhanii. Gubboo kaffalee? Harree gubboo kaffalee. Bakka waan hin kaffalu sin qabu bakka sammuu bakka ilaaqan manaan darbadhu karaa qillaa naan dhufa sammuu. Tokkoon sii darbadha guyyaatti sadii tokko si gaafne. Sadii ma nyaattaa sun? Sadii nyaannaa tokkoon sii darbadha. Karaa qillaa laaqan naan darbadhu dhufaan sammuu. Rakkoo hin qabu. Baay'ee nama gaddisiisu. Har'a viidiyoo mucaa kanaa tiktaakii irratti argee jennaan baay'uma tokko natti dhaga'ame jennaan viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufe. Baay'ee nama gaddisiisa. Hojii dhabdummaan biyya keenya keessaa akkamittiin dargaggoonni obboloonni keenya daandii irratti aarsaa meeqa kaffalaa akka jiran agabuu isaanii ilaala. Maatiin isaanii waggaa meeqa barsiisanii erga eebbifamanii immoo deebi'anii ammas maatii isaanii irratti ba'aa ta'uun hammam akka ulfaatu. Baay'ee namatti dhaga'ama. Dhugumaayyuu hojii dhabummaan biyya keenya Itoophiyaa keessatti maaf akkas baay'ate? Maaf akkas bal'ate laata? Namoonni hedduun guyyaadhaa gara guyyaatti hojii barbaadu. Barumsa hin qaban jechuudhaaf dippiloomaa qabu, digirii qabu, even maastersii illee baataniit hojii barbaadaa oolu. Waan nama gaddisiisu immoo isumaan hojiin argatan. Maaliif laata? Maaliif biyya keenya keessatti hojii argachuun akkas ulfaate? Maaliif hojii dhabdummaan baay'ate laata? Egaa har'a viidiyoo kana keessatti isa tokkoffaa lakkoofsa hojii dhabdummaa biyya Itoophiyaa keessaa kan akka addunyaatti biyyoota addunyaa faana wal bira qabne kan ilaallu ta'a. Inni lammaffaan immoo sababni hojii dhabdummaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti maaliif baay'ate kan jedhu. Dhumarratti namni tokko rakkoo kana keessatti carraa ofii isaa uummachuu akka danda'u waliin ilaalu. Sadura garuu hojii dhabdummaan maalidha? Hojii dhabdummaa jechuun nama hojjechuu danda'u, hojjechuudhaaf immoo fedhii qabu, hojii immoo barbaadachaa jiru garuu hojii hin arganne jechuudha. Ikoonomiksiin hojii dhabdummaa bakka afuritti qoodee nu barsiisa. Inni jalqabaa structural unemployment kan jedhamutu jira. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko injiinarii baratee ba'ee garuu hojii dhabee ta'u konkolaataa maatii isaa yookaan immoo konkolaataa firoottan isaa kan oofu yoo ta'e aga hojii argatutti kun structural unemployment jedhama. Hojii dhabdummaa yeroodhaaf jechuudha. Inni kan biraa immoo seasonal unemployment. Kun immoo fakkeenyaaf qotee bulaa fa'aa fudhachuu dandeenya. Qotee bulaan hojii dhabaadha inaan jechuu dandeessu. Yeroo itti qotu ni jira, yeroo itti callaasaa sassaabbatu ni jira. Egaan hundi keenya baay'ooliin keenya ijoollee qotee bultootaa waan taaneef ni beekna kana. Qotee bulaan tokko sanyii facaasee sanyiin sun daraaree erga ija godhatee booda sanyii isaanii sassaabbata. Erga sassaabatee booda immoo amma deebi'ee waqtiin qonnaa ga'utti yeroo itti lafa taa'utu jira jechuudha. Yeroon inni itti lafa taa'u kun egaa yeroo itti hojii dhabdummaa jedhama akka ikoonomiksiitti. Inni sadaffaan immoo cyclical unemployment jedhama. Inni kun fakkeenyaaf kaampaanii baay'een sababoota adda addaatiin hojii isaanii adda kutanii yookaan immoo sababa AI ta'uu danda'a, dijitaala adda addaa fayyadamuu irraa kan ka'e
gaafa hojjetaa isaanii gartokkee ari'an kuni cyclical unemployment jedha. Inni afuraffaa fi baay'ee murteessan biyya keenya keessatti dargaggoota baay'ee hojii dhabummaa kan godhee jiru frictional unemployment kan jedhamu. Inni kun immoo barataan tokko yuunivarsiitii irraa akkuma eebbifame guyyaa eebbifame sanarraa kaasee haga hojii argatutti hojii dhabaa jedhama. Egaan obboloota ko maybe jecha nama dubbadhu kun natti dheekkamsiisuu danda'a namoota baay'ee. Arra namoonni baay'een yeroo kana especially yeroo itti eebbifamanii yuunivarsiitii irraa graduate college adda addaa irraa graduate godhanii itti ba'anidha. Egaan social media irra gaafa ilaallu yeroo suuraadhaan social media canaannaqantu jira jechuudha. Wanti beekuun sirra jiraatu garuu akkuma eebbifamtee baatin guyyaa sanaa jalqabee ati hojii dhabaadha. Aga hojii argattutti jechuudha. Yaa barataa barumsa qofa waxxartee barumsa qofa irratti xiyyeeffattee adeemta taatan yeroo kana baay'ee ulfaataadha. Isa cinaatti neetworkiiwwan adda addaa barbaadachuutu sirra jiraata. Fakkeenyaaf barataan tokko waggaa barumsa isaa keessatti yookaan waggaa lammaffaatti yookaan waggaa sadaffaa afuraffaattis ta'uu danda'a. Internshipii kan jedhamutti jira. Baay'een keenya yeroo yuunivarsiitii turretti yeroon sun yeroo dargaggummaa yeroo keenya akkasumatti dabarsinudha. Garuu yuunivarsiitiin xaalaa waan nu barreessuuf internshipii akka baanuuf yookaan dhaabbata itti deemnee internshipii hojjennu san irratti xaalaa waan nu barreessuuf dhaabbanni sun nu simataa jechuudha. Isa kana nuti immoo yeroo itti yuunivarsiitiin nu ergu sana dursinee dhaabbata kam deemuun qaba, dhaabbata kam faana hojjechuun qaba, mul'anni kiyya gara fuulduraatti warra kam faana ta'uu qaba jennee yeroo itti murteeffannu ta'utu nurra jiraata. Kana booda erga internshipii keenya baanii dhaabbata san keessatti baay'ee waxxarree hojjechuutu nurra jiraata. Of kenninee koomitimentii guddaadhaan hojjechuutu nurra jiraata. Maaliif dhaabbanni sun boru hojii kee irraa ilaalee borummoo dhaabbata dhaabbisu godhachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Gaafa achi baatan immoo waadaa galsiifattanii ba'uutu nurra jiraata. Egaan hamma kan hunda siffaana dalageera. Borummoo gaafan eebbifamee ba'u isin faana hojjechuu nan danda'a. Manaajara isaaniitiin rikoomendina gootu jechuutu isinirra jiraata. Maaliif yeroo ammaa kana akka bara durii gaazexaa duwwaa irratti yookaan karaa liinkidiinii qofaan hojii nan argadhaa barbaade vaakaansiin karaa sana ba'aa jedhanii yaaduun xiqqoo rakkisaadha. Maaliif namoonni baay'een karaa rikoomendeshin dhaabbanni baay'een rikoomendi hojjetaa dhumaatti keessattuu mee fakkeenyaaf akkaawuntaantii yoo barbaadan ta'e akkaawuntaantii cimaa eenyuun beekta rikoomendina gochuu dandeessaa jedhanitti namoota gaafatu. Namootuma rikoomendi ta'an santu gara qormaatatti dhiyaata, gara intarviuutti dhiyaata, sana booda isaanumatu milkaa'aa jechuudha. Isin namoonni deemtaniituma guyyaa guyyaadhaan apply gochaa ooltan carraan itti milkaa'uu keessanii baay'ee xiqqaachaa deemaa jechuudha. World Bank fi International Labour Organization bara 2025 baasanitti baay'in unemployment rate biyya Ethiopia keessa jiru parsantii 3.3 jedhe. Imagine an lakkoofsa kana yemmuu argu baay'uma natti dhaga'ama. 3.3 jechuun baay'ee xiqqaadha. Dhugummaan hojii dhabdummaan biyya keenya biyya Ethiopia keessa jiru 3.3 qofadha. Egaa akka deetaa sanarraa argadhetti namoonni hojiidhuma xiqqoollee qaban, namoonni hojii half-time illee qaban akka hojii qabanitti yeroo itti ilaalamanidha. Isaan hojii dhabdoota keessa hin galle jechuudha. Akka addunyaatti immoo unemployment rate parsantii 5 irra jira. Kan Itoophiyaa qofayyuu 3.3 jedha. Akka addunyaatti immoo parsantii 5 irra jira jechuudha.
Isaanuma keessaa immoo dargaggoonni umurii isaanii waggaa 15 hanga 24tti jiru gara parsantii 12.6 ol guddatee jira. Akkuma addunyaatti dargaggoonni baay'een rakkoo hojii dhabdummaa keessa jiru jechuudha. Inni jalqabaa dandeettii fi fedhiin gabaa hojii wal simuu dhiisudha. Dandeettii nuti qabnu, barumsi nuti baranne fedhii gabaa biyya keenya keessa jiru faana wal simee hin jiru. Dhaabbileen barnootaa kanarratti hojjechuutu irra jiraata. Inni lammaffaan immoo hojii dhuunfaa jalqabuudhaaf fedhiin gadaanaa ta'uu isaati. Baay'een namoota yoo eebbifamanii ba'an hojjetaa mootummaa ta'uudhaaf CV isaanii baatanii walii gadi fiigu. Ilaalaa obboloota koo hojjetaa mootummaa ta'uun miindaadhaan jiraachuudhaaf hawwuun just like akka gulukoosiidhaan jiraachuuti. Gulukoosiin ammam yeroodhaaf yoo nama tursiiste illee jireenya namaaf hin taatu. Isa kana beekaa. Isa kanaafuu furmaanni maalidha? Tokko dhaabbilee barnootaati. Dhaabbileen barnootaa barnoota hojii irratti hundaa'e kennuutu irra jiraata. Intarnshiippii fi hojii shaakalaa babal'isuutu irra jiraata. Inni kan biraa gama mootummaatiin. Mootummaan investimentii jajjabeessuutu irra jiraata. Akkasuma warshaalee adda addaa babal'isuu, tiiveetii fi leenjii ogummaa cimsuu, daldala xixiqqaa jajjabeessuutu irra jiraata. Daldaltoonni ammoo hojii uumuudhaan namoota qacaruu qabu. Fakkeenyaaf dhaabbanni tokko naannoo keenyatti jiraate taanaan soosaayitiin naannoo sanaa irraa fayyadamuutu irra jiraata. Dhaabbileen adda addaa, baankonni, dirjitoonni adda addaa namoota qacaruu qabu jechuudha. Akkasuma dargaggoonni keenya immoo hojii mootummaa qofa eegina. Gummaawwan adda addaa baradhaa. Bilbiluma harka keenyarra jirutti fayyadamnee waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Kanneen akka digital marketingii, AI fayyadamuudhaan, accounting software, graphic design, YouTube hojjechuu, online business adda addaa, freelancing ta'uudhaan waan baay'ee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Xumura irratti hojii dhabdummaan rakkoo mootummaa qofa miti. Rakkoo barnootaa, rakkoo hawaasaa, rakkoo diinagdee kana hundatu walitti qabame. Garuu yeroo baay'ee carraa guddaan rakkoo keessaa dhalata. Kanaaf obboleessa koo gaafii guddaan si gaafadha. Ati hojii uumaa jirta moo hojii eeggachaa jirta? Yaada keessan koomentii jala naa kaa'aa.